Seenaa jireenyaa. Seenaa jireenyaa. Hashama ilmaan Oromoo kan addunyaarra facaatanii jirtan hunda keessaniif nageenyi Rabbii bakka jirtanitti simbira haa jiraatu siniin jechaadha. Keessummaa addaa ta'ee chaanaala Firishow telefoon irratti affeeramuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Chaanaala Firishow bakka agartanitti like, subscribe, share godhaa fi jajjabeessaa. Namni kun nama aartii Oromootiif baay'ee bu'aa bayii guddaa keessa dabre ammallee amaanaa guddaa ofirratti fe'ee nama gitintiraa qabachaa tirachaa deemutti jirudha. Nama kana afaan kootiin eenyummaa isaa isinitti ibsuudhaaf baay'ee afaan kootitti illee nama ulfaatudha. Maaliif jennaan namni kan madaalamuun quuqama inni sabaa qabuuni. Namni nama ta'eef yookaan Oromoon Oromoo ta'eef osoo hin taane quuqama inni saba isaatiif qabuutu afaanitti nama ulfeessa. Baay'ee takka nama aartii Oromootiif dhama'elleedha. Nama dhamaa jirulleedha namni kun. Bakka chaanaala isaa yeroo agartan chaanaala isaa subscribe godhaa. Share godhaa jajjabeessaa bakka agartanitti akka hamilee taataniif abdii guddaan isinirraa qaba. Egaa Firishoowiin gaafii na gaafatee egaa gaafataan ni gaafataa deebisaan hin deebisaa osoo isin ta'e immoo gaafii kanaa isiniif dhiyeessee deebisaa maalii deebiftaniif dhugaa dubbattu moo hin sobdu isa jedhu irratti hanga xumura gaafii deebii keenyatti akka nu faana turtan gamanumaan isin affeera. Firishoowiin gaafii jalqabaa irratti gaafii tokkoffaa irratti maal jedhe seetanii seenaan eenyudha eessatti dhalate eessatti guddate jedha. Ani kan hin dhaladhe godina Harargee lixaa Ancaar jechuudha. Achitti hin dhaladhe ganda baadiyyaa Raabshadii jedhamtutti hin dhaladhe yookaan Hoofii bakka jedhamtutti hin dhaladhe. Lammaffaa irratti maqaan seenaa inni dhugaa eenyu jedha. Maqaan seenaa inni dhugaa eenyudha. Egaa Firishoowiin gaafii jalqabaa irratti kan gaafate seenaan eenyudha eessatti dhalate eessatti guddate jedha. Ani kan dhaladhe godina Harargee lixaa Ancaari yookaan Ancaara Hoofii bakka jedhanitti hin dhaladhe. Lammaffaa irratti maqaan seenaa inni dhugaa eenyudha jedha. Maqaan seenaa inni dhugaa eenyudha. Na shakkinatti fakkaate Oromoo ta'uu fi kana. Egaa maqaan kan inni dhugaa Khaliifaa Ahmad Alii Xuraa Sayid Teessoo Boruu Daadhii Amuma hanga abbaa 60 takkaatti illee siif hin lakkaa'u barbaadde jechuun itti fufa jechuu barbaadetti. Seenaan maqaa dhugaati moo maqaa sooshaal miidiyaatidha. Seenaan kun akka itti mogga'e yeroo baay'ee ani nama seenaa dubbisuun jaalladhaa. Seenaa baay'ee kan narra ga'e kan na gaddisiisu kan na rifachiisu kan na sheenessullee jechuun na nadaamsisu hojjedheera narra ga'eera dabarseera. Sanirraa kan ka'e seenaan kan koo baay'ee waan na gaddisiisuufi seenaa jedheenii fi moggaase seenaa jireenyaa jedhee jechuudha. Jireenya kan koo keessatti isa na mudateetu seenaa jedhama waan ta'eef isa dabre saniifan maqaa kan koo seenaa jedha. Namoonni baay'eellee seenatti na beekanii. Sani maqaan kan koo kan sooshaal miidiyaa qofa osoo hin taane hawaasa biratti illee seenatti hin beekamu. Gaafii sadaffaan seenaan hiriyoota isaa warra dur yeroo feesbuuka banatu waliin ture amma of jalaa ni qaba eenyu yaadataa jedha. Namni feesbuuka hiriyoota baay'een qabaa. Egaa san ergaa warroonni guddina Oromoodhaa hin feene riippoortii godhanii irratti cufanii as ammoo warroonni achi keessa jiran warroonni jajjabaan hanga ammaa iccitii baay'eellee waliin qabnu kan FB sanii wajjin badanii hanga irraa waliin argintu jira. Sarchillee godhee maqaa kanaan itti arginaanii namoonni maqaa kan koo wallaalanii aadsinaan deebifnee namoota baay'ee jechuudha iccitii baay'ee waliin qabnu kan FB san keessa jiranis jiranii kan garana deebi'anis jiranii. Warri FB sanii wajjin deeman ammoo rabbiin gaa qilee san keessaa isaanaa baasu jedheen nan eebbisa. Egaa kan eenyu kan jedhu immoo muraasni dhufaniiranii namoota gaama maqaa isaanii siyaamee hin danda'u. Namoonni jabaan FB san keessaa naa ba'e tokko amanuudha. Amanuu wal argeera. Balaa Waaqjiraa wajjin wal argeera. Peeter Jiisoorii wajjin wal argeera. Biiftuu Oromiyaa walii wal argeera.
namoota jechuun si wajjin sol argeera jechuun baay'eedha namoonni gara siinaa dhufan illee egaa galatamanii. Gaafin sadaffaa afraffaan maal jedha seetan obboleeyyan meeqa waliin gara addunyaa keenyatti dhuftee jedha. Obboleeyyan meeqa wajjin gara addunyaa keenyatti dhufteedhaan obboleeyyan walumaa gala 6 2 shamara 4 ana dabalatee 4 dhiira. Egaa jiran isaan illee rabbi umrii nuuf dheeressuu baay'een jaalladha. Akka isaanis akkana jaallatan abdiin qaba jechaadha isaanirraa waan san ta'eef baay'ee jaalladha obboleeyyan kan koo. Wal caalchisellee kan jaalladhu jira garuu nan jaalladha hunduma isaanii nan jaalladha kan wal caalchiseetiin kan jaalladhu jira. Obboleeyyan kiyya keessaa jechaadha. Isinillee obboleeyyan keessan bakka jiranitti rabbi umrii isiniif dheeressu isiniin jedha. Shanaffaanii seenan dura meeqa jaallateera jireenya duriif ammaa kan filattaadha. Kan durii amman filadha kan ammaa kanan filadha kan ammaa bultii keessa jiru kanan filadha. Eeyyeen ani akka kootti shamara 2 jaalladhe isa tokko immoo waggaa 16 duran jaalladhe san gaaf ijoollummaatitti illee himne jaalala. Seenaan mudannaa sanii baay'ee dheeradha maatii wajjin illee xiqqishoo walitti wanni jennee irra ijoolleedha gaaf sana. Maaliif jennaani ani ishii jaallachuu malee ishittin dubbadhu ishittin himu duubaan jaalladha. Yoo ishiin ammoo ifira garagalteen ilaalte lafan laala. San akkanaan godhadhu kana yookaan jechuun sochii kiyya arganii sitti fuuna faanaan jedhan ijoolleen naan lakkafte yeroo jettu akkamitti waan akkasii naan jettan jedheen bu'aa dhagaa afaaniin nama reeba. Gaaf sana seenichi sun baay'ee jechuun dheeradha. Kan akkasiiti shamara 2 jaalladhe isa haadha manaa kootti jechaadha. Haadha manaa koo waliin 2. Torbaffaa irratti maal jedha seetan? Dhiifama gaafii 6ffaan mee karaa feesbuukaa kanaan nama yeroo jalqabaaf nagaa si gaafate ni qabdaa jedha yoo yaadatte. Eeyyeen qaba. Yeroo feesbuukaa banadhu namni yeroo duraatiif haayinaan jedhe obboleettii kooti. Suuraa kan koo achirratti piroofaayila irratti maxxansee naani haayinaan jette jalqaba irratti siidhana yaadadha. Lammaffaa irratti mucaa beeraa kootiti. Nillee jira sambooda gaa olma faana hiriiraa dhufan hangaarra ga'utti. Gaafii 7ffaan seenan nama jaallatu waliin bultii ijaaruudha moo nama isa jaallatu waliin bultii ijaaruudha filataadha. Silaa ta'eeyyi nama na jaallatu kanan isninis na jaallatu kanan jaalladhu waliin bultii ijaaruun filadha. Garuu hin ta'u lakki yoo sin jette gaafii 2 na gaafatte waan ta'eef bakka kanatti nama ifii kooti jaalladhu wajjin bultii ijaaruu fedha. Namni na jaallatu na jaallatee kanan isan jaallanne akka miidhamurra ifii kooti jaalladhee akka an miidhamuun barbaada. Saniifuu nama ifii jaalladhu filadha. Gaafii 8ffaan hiriyaa kee yookaan haadha warra kee osoo naaf du'i sin jette ni duuta. Yoo dhugatti duuta ta'e ishii nama biraatu dhuunfata. An akka kootti haati mana kootii yookaan hiriyaan kan si naa du'i yoo jette akkanumatti callee jedhee jechuun sababa tokko malee du'uu osoo hin taane namni sun miidhamee nama san miidhama san keessaa bahuudhaaf yookaan nama san osoo miidhama isaa san irraa qoladhu yoo hin du'e eeyyeen nan du'aaf. Miidhama san nama miidhamaa sana yookaan hiriyaa kiyyaa yookaan haadha mana kiyyaa ishii miidhamtu argee gargaaruuf dhaqee irraa qolachuuf dhaqee yoo hin du'e nan du'aaf akkasitti. Garuu caluma jedhii du'i yoo naan jedhan immoo hin du'u. Lubbuun hin qaaloo mi'oofti hin du'u akkasitti hin du'u. Gaafii 9ffaan nyaata hojjechuu ni danda'a. Nyaata sirriitti hin danda'a. Gaafa ijoolleerraa ummaan kan koo shamara yookaan durba nu gadi qabde waan ta'eef buddeenan baasaa maalin jedhaa qoraanin dhaqaa bishaanin waraabaa baay'een ummaatii gargaara waan ta'eef ashirraan nyaata bareedaa gochuu danda'u jechuun ashirraan baradhee nyaata sirriitti hojjedha. Shamara caalaa naatu hojjeta jedhii nyaata. Maaltu sitti ulfaata isa jedhuuf ammoo amala namaati. Kamtu sitti ulfaata yoo jettu akkuma hojittis akkuma birattis amala namaa baay'ee natti ulfaata. Keessafuu amala ijoollee Oromoo. Amalli ijoollee Oromoo baay'ee natti ulfaata. Dandeettiin isaa amala isaanii ittiin baadhullee horanne hangammaa baay'ee natti cima akka ulfinaatti jechaadha.
Maaliif ka jedhuuf ammoo sagantaa ittaanu keessatti waan afeerte immoo siifan deebisa. Gaafii 10ffaan osoo karaa deemtuu lafti sitti dhiyee mana sadii argite mana sadeen keessaa inni tokko leenca baatii sadii nyaata hin nyaatin mana tokko keessa. Mana itti aanu keessa ibidda akka jahannamaatu keessa jira. Mana itti aanu keessa immoo nama ta'ee kan nama saamu kan nama ajjeesuu danda'u jira. Kana keessaa isa kamitti gortaa isa jedhuuf immoo kunis leencas itti goree kan nyaadamne gurbaa kaan itti goree na saamee kan hin ajjeefne mana ibidda qabu keessa kanatti yeroo inni oowwetti jalaa siqaadhaa mana isaa jala buluun nan filadha. Maaliif jennaan akkasitti wayyaadha. Mana sadaffaa kan ibiddi keessaa boba'u sanitti jecha. Leenci na nyaata gurbaan ajjeesa na saama saniifuu mana ibiddi keessaa boba'u sana sanitti goree achi jala buluun filadha osoo jechuun bultii alaa jechaadha. Bultii alaa mana san jala golee mana ibiddaa sana jala buluun filadha. Gaafii 11ffaa maal jetti seetanii yeroo ammaa kana eessa jirta? Bakki jirtu sanatti mudannaan si mudateeraa jedhe. Eeyyee. Bakki jiru magaalaa Kaayirooti. Egaa mudannaan na mudate illee baay'eedha. Namoonni manaa fi yookaan maatii fi keessaa ba'anii biyya ormaa keessa jiran guyyarraa gara guyyaatti mudannaan adda addaa mudata. Keessattuu biyya Kaayiroo keessatti sababa bishaanii kanaa wajji wal qabatee haalaan Arabni gaafillee nu gaafatanii Somaaleellee jennee gaafa darbine qabna. Mudannaan isaanii baay'eedha. Kunillee sagantaa ittaanu keessatti silaa mudannaa baqaa jettee na afeerte gaarii natti fakkaata. Akka na afeertullee abdiin qaba. Gaafii 12ffaan yeroo jaallatanii dhaban of ajjeesuun furmaatanii ta'a yookaan summii dhuguun furmaatanii ta'a jedhe. Silaa jaallatanii yoo dhabani akkuma ati kan jaallattu faana fiigdu nama jaallattu faana fiigdutti kan si jaallatu si duuka fiiga. Yoo inni kan si jaallatu si harkaa bahee fiigellee kan si jaallatu yoo afaan garagalte nama si jaallatu kan si barbaadutu jira. Isa afaan ammoo maal gootaaf ajjeeftare jaalaloo jechuun jaalala jechuun waan kanatti fiigati suuta egdee yookaan qabdee si harkaa beellee baheedha. Kan ammoo si duuba ammas kan si qabu jira akkasuma. Saniifuu if ajjeesuun furmaatan ta'u dawaa dhuguunis furmaatan ta'u ifirra garagaluu si barbaachisa jechaadha. Duraan fuulli kan kee garagalee yoo fiigdate sun si harkaa bahee qabuu dadhabde taanaan garagaltee yoo duuba laalte kan si jaallatu si faana fiiga. Akkuma ati kan jaallattu faana fiigdutti kan si jaallatu si faana fiiga. Ifirra garagaltee nama sana wajjin jaalala eegaltaa jechaadha. Egaa hordoftoota kutaa3ffaa egaa gaafiin kana fakkaata. Yoo hunda gongorellee naaf kolchaadha. Egaa Oromoon garaan isaa galaana. Kutaa3ffaa subscribe godhaadha. Nama kana baay'ee dadhabeera aartii Oromoo irratti akka jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba. Gararumaan nagaa isinitti dhaammadha bakka jirtanitti nagaa ta'a.